Soomana sunnaa guyyaa sabtii soomanuun ni jira. Soomana sunnaadha guyyaa sabtii soomanuun ni jira. As keessatti khilaafa hedduu argamsiisanii faayidaa irraa ba'anii hanga firqa uumuu ta'an hanga wal jibbannaa fi wal zigaaluu ga'uun takka ga'uun kun irrina ja'ama. Irrina namaatii miti ka shayxaanni argamsiisu jechuu kiyya. Asirratti deebi'ee gaafiin kun soomana guyyaa sabtii soomanuun jiraahi gaafiin jiru kun gaafii bareedaadha. Rakkoo hedduudha nama idduutti uume. Soomana sunnaadha. Ni soomanama. Ni jira. Afaan guutuudhaan jira karaa guutuudhaan. Hadiisni guyyaa sabtii soomanuu dhoorku da'iifa. Warri hadiisa kana da'iifse Ibnu Taymiyaa, Ibnul Qayyim, Tahaawii, Nasaa'ii, Abii Daawud warri hadiisa da'iifse Imaamu Maalik, Muhammad Saalih Al-Uthaymiin, Ahmad ibnu Hanbal, Ahmad ibnu Hanbal ikkije usuulu shari'ati tukhaalifuu jeniiba kana shari'ummaanuu isaan faalla jirti. Hadiisa guyyaa sabtii hin soomanin hajuu kana soomana sunnaa waajiba malee soomanin hajuu kan shari'ummaanuu isa kana wal khilaafti jedhan akkana usuulu shari'ati tukhaalifu akkana jechuudha jiran sananni hadiisa da'iifa khaayoon faayidaa fanni mustalahaa maarifatul maqbuuli min almardud waan qeebalamuu fi waan hin qeebalamne dabeeku dura kanaatu haadhirii fi mubiihi muqaddami kana jechuu dura qaa'idatun indal fuqahaa naamni jirtee isa kana jechuu dura hadiisa nabii ta'ee sabatuudha dura indal usuuliyyiin warra hadiisaa birattis dura adillaan sabatu muqaddami hin sabanne khalaas taakka kun qawlii tokko haya waalaa wajii takdiir sabate yoo jaanoo hadiisni guyyaa sabtiidhaa dubbatu kun hasanul ligayrii silsilaa sayyaali sheekh ilalbaanii asitti hogguu deemte tartiibula dillaa indal usuuliyyiin kana gaafa deemte jechuumas hogguu akka deemte warra mustalaa biratti hadiisni qeebalamaan darajaan hadiisa tarjiiha godhuutiin torba qeebalamaa ta'ee argamuu isaatiin afur mooshaniin isinin jees dura afur sahihul lidaatii sahihul ligayrii hasanul lidaatii akkana dhiirti kana afran inni kun keeysaa anastanyaa jarri kan jisanni beeytaniifi macarrashaa san irra jira nabi muhammadii jee keeysaa daraja akkas irra jira haya kanuma hujjaani taa sabachiisa baaba tarjiyaatti hogguu deebite hogguu sabatte nafsiin adillaa wal khilaaftee hoggaa dhufte mas jam'iin waajibaa janiin indal usuuliyyiin hurmaa wahyayniiti waan ta'eef adillaa takka akkanuma dhagaanii loluun hin taatu dhageessi nabi muhammadii jeen jenne sodaadha bilaashii miti hadiisa nabi muhammad dubbate kabajaadhaan deebisaa kennitaaf yoo dandeettitti qabaate li'annahu jecha nabi muhammadii shari'aa dheettee kabajadu akka kun kabajaa kanarraa hurmaa shari'aarraa kaqe jammii waajibaa jedha yoo jammii dadhabde kun hundi egaa sanadaati beekadhu yoo jammii dadhabde raajihaa marjuuhaa jedha raajihaa marjuuhaa hogguu jettu sanadat deebita sanadatti kamtu caala hadiisa atasuumiina gadan juu caala rawaahu muslim hadiisni sahiihni kun darajaan isaa hogguu wal caalchisuu deeman torba alfiyyaa suyuuxiiti qaba mattafaqa alayhi sheekaan ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم وما كان على شرطهما وما كان على شرط غيرهما شرط قنا لقاء في معاصرة شرط نسخ إذا مسلم معاصرة بخاري دا أكنا إذا كان درجان حديثني إتين ترجيح إتين والجال كسن تربان كان غير ساين آخر رجلان رافوري كمان ها torban kana keessa hogguu moo wal caalchisu tarjiya jennee beekte torban kana keessa jira jireenyi kareefu gosa warra maqbuul kaafur isinin jee keessa akhiira irra jireenyi sheekul albaanii biratti hadiisni kana ijoollee biratti hin baanu muhaddisa asriidhaa dhiiraadii isaatiin baanaa bara
rijaala biratti hadiisni kun darajaan isaa akkana. Haya hogguu kaddi abite hoggaa dhiirummaan sirraa fedhaa faxina qonnaa qot. Akkin siin jee Nabi Muhammadii je'een hogguu kasabatu taate. Hadiisa atasuumiina gadanii kana maal jettee bira kuttaa jii gaafadhu. Qawluma abbaa feeteetu qabadhu maal jette inni maal balleeysettee bira kutta. Tokko akka gaafii keessa wal qabne yoo gaamma eegan ana harkeessan hin beeyne aboo akkamit jee jennaan nagawma jee guyyaa san. Nabiyyi nagawma juutti ni amanne naafiyati. Kiyya nabiyyi nagawma jaa waan juuboo ni jaama akkan. Mazhabaa fi jecha sheekh fulaaniin gajjabee isaan akka qarreen nama arti kunu. Ilmiin tanarraa bilisaa qabadhu. Nabi Muhammadii jee jecha kana sodaattee bakka itti godhuun dirqama keeti. Yoo sana dadda'iifa jette ni himta. Taakka. Naasiqaa mansuuqa jettu zamana isaan naa himta lama. Maanaa kan qabne nagawumaan akka dhiisaa laal haazirii fi mubii kanaafin deemaa qabadhu. Kanaafin deemaa qabadhu. Jecha nabii kana maal jette ni wallaale akkaati jettu kana. Na dhaggeeffadhu. Akkaati naan jettu kana inni ni wallaale. Yookaan unoo nagawuma jee laal akkasitti dhuftii qabadhu kana. Maaliif jecha jee Nabi Muhammad kan akkam jettee bira kuttaan siin jee hundi si biratti silaawii. Akkana taakka. Nagawuma jeen hin baaftu. Naasiqaa mansuuqa zamana isaan naa himta jiidha. Naasiqaa mansuuqa ni ta'a hin ta'u. Hayyee. Sanadatti kami achi hunga'u. Sanada waluun himuu. Hayyee. Haazirii fi mubiixii akkasiin jaayoo ka'ettu taate shartiin sanii. Waani Nabi Muhammad jechuu fi kun ifa siin bayin irratti. Waan afaan irraa wallaalte hundaaniin akkas jaamiti. Fuqaa biratti akkasii miti dubbiin. Hadiisni sun qaayidaan sun kaadillaa taatuuf hogguu saricha ergite jee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saree biroo wajji garte seeydi hin nyaatinii kanaa fi kanaa qabee waliin beeytu. Haya asirra dhaabbatta. Waan adillaan isii akkasirra wal fakkaattee chukaayoon isii. Guyyaa sabtii atasuumiin agadanii Nabi Muhammadii jee sirranni walni fakkaate yoo sirra wal fakkaate akkasni jettee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yoo sirra wal fakkaate maanaan hadiisa sananni isaa maanaa fi sananni isaa ammoo ifa galaa ta'ee taanaan maanaa fi sananni isaa ifa galaa ta'ee taanaan kalas akka dhageesse kana qeebalu. Amma gaafii tanarraa deebisaa dhageenye hadiisni dura sana daddayiifa. Sayya ta'ee argame taanaan dirqama shari'aati jammii godhama. Indalu suuliji maraaqis su'uud kana qabalaal walaloo nazmiirratti aljamu waajibu mahmaa amkana shatriin dura akkaneeti. Akkana hurmaa shari'aati waan ta'eef. Yoo hasanul ligayrii sheekul albaaniin godhee fudhanne akkana ennaa beekadhu. Jammiin goonu tarjiya deebine wette sanadan kamtu kuffisa hadiisni kun shaaziidha qaala Muhammad Saalih Al-Useymiin sharii beekuunadha. Hadiisni kun shaazi maalam yushadda oo yu'al maali shaazi jechuun mukhaalafatu thiqati liman huwa awsaqu minhu. Shaaziidha. Shaaziin jira warra mustalaa bira eeni jira shaazi. Shaazi jechuun maali kunoo akkanaa kan. Haaya tole hadiisni shaaziidha kun. Da'iifa. Akkana sanada baane keessa. Akhi nama fayyaani taayoo keettu taate naayiin ifraada isa qofa soomanu baanaa kanaan jammiidha jiin. Jammiin goonu caalchisuudha goonaa yoo kajettu taate immoo hadiisni deeifni hadiisa sayyaan caal. Wanni nabiin hin jiin waan nabiin jeen kuffisu jechuu bare hin caalu hogguu siin jaal. Wanni nabiin hin jiin hogguu jettu hadiisa deeifa baana. Deifaan kun bar Nabi Muhammad irraan sabanne jechuudha. Hadiisa Nabi Muhammad irraan sabatin akka hadiisa sabateetti kana kanaan dha'uun nooyi waan birooti ta'a. Joolleedhaan akkana jetta. Kabajaa ilmiitiif akkana jetta. Immoo aalima tokko tuquun namtichi kana tuqe irraa gaafatama rabbi isaa biratti. Reefu himeettiin jiraan aadaaba khilaafaa. Banii Qureeyzaa malee salaatinaa nabiin jennaan. Kun asis salaatee tokkollee inzigaalee shari'aa rabbii keenyaa akkana. Akka qeeballa malee akkanaa miti duuba nuti. Akkasin naadee.
tokko gama kaani inni kun hadiisni kanarra sayyaa soomana daawud hadiisa soomana daawud dubbatu hadiisni sun hadiisa kana muwaaradaadha godhaa qabadhu itti dalaguun ta'u jechuu kenne gaafasi ka guyyaa arafaatii jira itti dalaguun ta'u jechuudha kenne gaafasi baatiin irra guutuun nabiin soomanu shaabaana jee ka ramadaana dhiyaatu waa xiqqoo malee ka guututti ka sooman muwaaradaadha qabadhu akkasuma nabi muhammad ramadaana 9 soomane yoo jenne shawwaal qamisaftii walirra dhufuu dhabee shoorarkaa darasaan goote saabaan goote eenyu odeessu moo ilmi tana isinuma qofaa jabeeysaa jarri sun hin jabeeysin ni jaama akkas moo isaan itti dalaganiiti nuti dhaga'u wallaallee ilmi isaan irraa wal gaafatanii hin katabamini jira namni jee shari'aa faallee isee qabadhu baalagummaadha tuni hayyee hadiisni soomana ayyaamal biidii fi guyyaa 3 baatii raayi ha akkasuma Daawud kareebu dubbatamu sanii kunneen walit deebi'ee hadiisa meeqa hadiisa ja'a inni kun walit qabaan isaa kana hundaa muwaaradaadha wal godha guyyaa tokko kamitti soomantan jettee ijoolleen ganda keessa yaatee ooyirutti guyyaa jimaa nama qamaasifte eessa jira waan darasan dalayde kan kamit dalage jettanisin ilmiin akkanuma kabajaan diinkanuma waan warri qara'ee warri kitaaba kaa'ee irra waliin galin nama salaata 5 tolcheen salaatin kanaan shoorarkeessuun adabuma ilmiitiin ma kabajaadha amma dhugumatti hurmaa wahyayni eeydi ati dhugat nabi muhammaduma akkana dalagaa ja'a jette waan warri kitaaba kaa'ee irra waliin galiniin jedhe kasirra guddaadha atu yoo si dhufe darasaan baana beekan kasirra guddaa yoo si dhufe atu liqimsi harkaa godhee kaqulla sidis teetiifuu mudhiin tee akuma si jirti yaaddee jira biyyi akkasuu tayaatu darasaan soomana guyyaa sabti irraa dabadha hadiisni kun da'iifa muhaddisa asrii kazabana keenya sheama watarfa ulamaa biratti sakkan sheekotis lakkaa'u yoo feete jaraan hadiisa da'iifsee reefu siime fiqu sunnaa qabu dhageeyse akkatti yoo deemte kana shari'aa fi yaadoo itti kan ilmitti taatu kan wanni ati dalaydu tana malee hedduu jira saniifuu hadiisni guyyaa sabtiidhaa da'iifa yoo hasanii yette jammi godhama jammiin isaa naayiin ifraada kanaa miti akkanumattiin ka'ee lola yoo kajettu taate immoo hadiisa sayya da'iifaan qabsoon hin qabsiisa wanni jettuuf sababni kee maalii ni himatta duuba ni himta taak kanabi muhammad jeesan maaliif jecha atasuumiina gadanii guyyaa jummaatiimi atasuumiina gadan maaji nagawuma jee nabiyyi nagaajuutti namanne nuti baalagummaa tanarraa dhoorkamaa jii nagawuma jee malee hin harkatan deebisaat hin jireen irraa fuudhaa isiniif hin jaa nagawuma jee malee deebisaa hin harkatan nabiyyi nagaa haasa'utti namanne nuti wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa nabiyyi kanaatti aman akka akkasii beenu duuba hayyee gaafitti aman namni qadaan soomana osoo irra jirtu soomanni biraa irratti seene hukmiin isaa akkamii namni qadaan soomana dabree irra jiru ha soomanni kaan irra seene akkami gaafin jettu gaafii bareeddu inni kun